Jawaar Mohaammed Minnesotaadhaaf ilma addaati. Akkuma beekamu Minnesotaan arra maqaa keessan falmachuu qabdanii jechuudha. Jawaar Mohaammed asii guddiftanii asii barsiiftaniiti addunyaaf gumaachitanii jechuudha. Akkuma addunyaaf fakkeenya taatan arraas fakkeenya taatanii mul'achuu qabdan. Akka sheekaa butaa kitaaba mee namni hin gaabbu uffatee wayi sheekaa butaa dura jira hin gaabbu jennee kitaaba guutuu uffannee yaa'u jirra. Sigale seena dalayna jenneeti jechuudha. Seena dalayna jenneeti jechuudha. Sigale Minnesotaan ilma keessanii isinii dhufee jechuudha. Ilma keenyaan nuu dhufee jechuudha. Ilma abbaan haati obboleettiin akkatti simattu isinii beekaa jechuudha. Sigale ilma keeka duula bee sii dhufe injifattee dhufte moo injifatamtee dhufte moo injifachuuf maal qopheeffatte sigale ilma kee so'aalachuun gaariidha jechuudha. Asumarratti osooniin dubbittiin seenne dura gaafii hoggii gaafattalla Oromootii miti qodammaqa gaafii miidiyaarra nama ciniinfachiiftu faana man gaafatina laal mee gaafii tanaas baradha laal gaafii suutatti namni walitti hasaasee gurratti wal gaafachuu qabuu fi sigale waan sabaa sablammii tanafaa keessumaahu suuta gurratti wal hasaasa la mee siyaasaa tanaas baradha ak miidiyumarratti gartee namni kunfaan namni akka Jawaar kunfaan namni hayyoonni kun gurguddaan kun ummata biyya bulchuu deemu sigale asumaa dhufteetuma Oromiyaan ni muramti moo muramtu hin je'amu kasii sigale namni gartee pilaana lafaa qaba meelaal rifeensa tokko nama biratti haaddatanii tokko immoo kophatti haaddatanii yaa Oromootii yaa waa understand godha arabbisuudha addaati waa understand godha akkanuma dhuftanii mirga qabnaa jettaniituma biyya tana namni namatu qunjiruu sigale jettaniituma gartanii dhuftanii hin faca'ina soo saniifu mee tanaas wal barsiifadha hoggii gaafii gaafattaniis gaafii dubbatamtuu taatu. Jawaar bar ilma keeti adabachuu dandeessa bar sigale Jawaar bar nama yoo ati khomatte si dhageeffatu abiyyi seete hayoo ati khomatte si tuffatu si qofa enjoy itti godhu nama jeesee biqiltuun irra dhaabaa biqiltuun sun hagaaddisa taatuu fi isa seete isaa miti lakkii nama yoo ati khomatte illee si dhageeffatu jechuudha. Gurbaa kanaan sirriitti itti dhiyeenyaan hin beekaa jechuudha. Durirraa qabee isinuu beektan. So nama gartee haartiin isaa hoggii dhaawamtu Oromoodhaaf dhaawamtu gartee gaafa duraa san nu harkaa jarjareeti dura dhaabbanni malee gartee isa dura dhaabbachuun isa leenjiftee as baatee sigale leenjiftee gurbaan akka qirame namicha ballicha manzaraa kaayyatee dhiyeessisan faa riyoo wanti san isinii barreesseetiin jiraamee gabboo alaala bar gaafii inni namichi sun dhiyeesseef akkatti Jawaar deebise. Oromoon tun nasiibuma qabdi hayyoota keessaa finnees hoggii jaan qarakkanaa kana rabbi as baasaa jechuudha. Soo saniifuu hoggii gaafii wal gaafattan gaafii diinni nama gaafatu faa hin gaafatin mirga qabdan garuu Jawaar deebisaaf qophiidha. An gartee akkuma ilma keessanittiin isinitti hime malee waan feetan yoo gaafattan nama gartee gaafii sodaatuu miti. Hooggantoota Oromoo keessa namni gaafiin sodaanne Jawaar Mohaammed qofa sigale. Jawaar miidiyuma abbaa federatti abiyyimmaa addunyaa bulcha maarree bulcha jetteeti gartee faarsee bulummaan numaa ijaaree bar faarsee bulaa tana sigale gara maanuu dhiifama isin gaafanna waan akkanaa isin ijaaruu keenya sigale wannummaan nuti walii qaqqabnee biyya alaa tanaa fi keessatti ijaarre gartee immoo waccutuun sigale mee abiyyi miidiyu Jawaaruma hojii utaa'ee interviyuu haa godhanii abbummaan fedhe hin godhanii jechuudha gaafiin danda'an deebisaan ni boo'an. Sigale yoo ati gaafiin taane gaafatte milishaa isa kutte dalagaan ta'e maali janii milishaa kana sigale so saniifuu Jawaar Mohaammed nama gaafii sodaatu miti ani gartee akkuma ilma keessanittiin isin gorsi malee waan feetan gaafachuu dandeessan nama gaafii sodaatu miti osoo gaafii sodaachuu baate laayif irra kaa'ee sigale laayif irra kaa'ee taa'ee haasa'uu jechuudha sigale saniifuu nama gaafii sodaatu miti garuu isin akka ilma keessanitti ilma keessan gartee waa hunda keessaa gadi diddiisina sigale waa hunda keessaa gadi diddiisina wanni isin dhaamu tanumaa jechuudha inni nu nama diddiguu miti keessaa gadi diddiisina sigale eegaan hangana jeebooda Minnesota ittiin deeba Minnesota mee sheer godhaa Minnesota hangaa namni dilli as keessi jettan kun sheer godhaa uummata Minnesotaatiin gaa Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuudha.
jaawar nuti ilma keenya nu guddifate addunyaadhaaf gumaache jechuu sigale Minnesota wanni ittiin dhaadatu tan gaafa dheengadde inni Nairobi ittiin eebisa juwaani nambarre isilala ozo Minnesota si guddifte addunyaa si badhaafte addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Nairobi nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuu sigale Rabbiin Jarmaniif qoodee Jarman kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan tun ajaa'iba qabdi maaliif jaawar gaafa biyya galuu deemus Awurooppaarraa nu lallabe Minnesotaan ittiin dhiiftu beeyta Minnesota ittiin dhiiftu waan ta'eef achi nu lallabee gartee ichi rasaasa guuttatee asin nu dhufe gaa waraana guuttatee dhufe nama rasaasaan guuttatee dhufe sodaa dura dhaabbachuu dadhabnee boohaan geggeessine jechuudha mootummaan PP haa galatoomtu nu deebiftee ilmi keenya deebi'ee eega ilmi kee deebi'e akkatti simattu eenagaarra dachaa waan amma dura Awurooppaa fi kana hunda keessa deemaa ture dachaadhaan garsiisu qabda Minnesota sigale tokkoffaa ilma kee sigale lammaffaa hayyuu kee si dhufe sadaffaa hayyuu Itoophiyaa guutuu dhufe afraffaa ka Afrikaa dhufe ka addunyaa sigale nama addunyaa tanarra deemee waa xiinxaluu ture nama beeytota addunyaan tun qabdurraa waa barachuu ture ilma gartee waa hunda wali qabatee si dhufe waan ta'eef Minnesota akka itti simattu maqaa keekatti falmattu arras ilaallaa jechuudha so saniifuu warri qoree akka beekamu gaalaal isin yeroo hunda rakkoon Oromootun beeyta makroonuma qofan dhiyeessin alaal makroonuma qofa makroonii paastaa sigale nijiraami ruuza haza wal injeera haza wal hilwa sigale kulli shay qudratul salati ya bararabni sigale mallattuun gartee huddu gurguddootun gartee barraa jechu afaan Oromooti gartee nama uggii nama dura deemee gartee sheekka abbuta afaa dura deemanii uggii waa sosossoosu dubra waa sosossoosu kana ka onneenu kaase akka gartee hingaabuu kana gartee dachaan binnu nu godhu sigale ichirra kaayaa malee gartee ummata hidhii tuulee ija keessa ummata laalu sigale kana wajji wallollamoo nuti hingaabuu bitan nabbuleessu warri horee hunda maqaa yeroo hunda uggiin isinitti gaafa namichi abiyyi sun as dhufuus laalaa nurraa dura kaa jennaan fuutanii gartee ummata jajallaa kana dura keeysanii amaarri Los Angelesitti fideeti laaba dubra kana ka akkam dura dhaabe sigale akka haruurisaa nu dura namichi eega gaafa samaara jala qutte tarabbitti amaarinu nu jalaa fijee kadhachuu jira amma sannutti deebisin alaalis la Minnesotaati yegaala makrooni paastaa wal keessani jiraame hariifa godhaati sigale hugi gabaabdu asin dhaabde qalloo asin furdoo kamarmeelaachiin sigale soot waa hundanuu qaba alhamdulillah jechuudha guddina keenya harkisiisa furdoo qabaachuun qalloo qabaachuun sigale kun guddina keenya harkisiisa malee nunti qeessu waan ta'eef sigale ijraami gaasigal akshina jijjiira ijoolleen koreedha sheyni beeyta nama yaada kennatu mutimma sadarkaa horee sanirraa ol guddannee jira sadarkaa mootummaarra jira waan ta'eef waan isin gootan sigale isinitti gatimuun sigale Minnesotaati ya dirqamaa jechuudha sigale amma mana nyaataa keessa maaliif dubra qaqalloo biriidduu tana kaayanii hoggi isin dhuftee maal nyaatte jette ati bari si nyaatta moo nyaata kana nyaatta duru maallaa gannayti maaliif addunyaan hoteela akkas goote sigale yaada hoggi waa gurgurtan gurgura jechuun gurgura sigale dalagaan dalaga kitaaba kana gurguruuf yaana sigale Minnesota rikardii cabsuuf yaana sigale asuma agartee dardarri qamaachaan kun nu keessaan fiigoo zoon hin taane dubirhuun maal barbaadan sheekoo yettee dhuftee hoggi isin nagaafate wohuma is kitaabuma san hamma ariifiti jaallaa sheeyni darasoonni sheekaatis so saniifu laal isinis gaa hariifaan hoggi waa gootan waa godhaan isiniin jaalaa warri koreetiis gartee dubbiin harkaa walitti laaqidha akka gaafa kan nu kasaartan sani nun kasaarinaati ni jiraami Minnesotaati gartee waan akkasii goggodhaan isiniin jee waan akkasii goggodhaa waan akka ijoolleen biyya Arabaa gootu ijoolleen biyya Arabaa sun faan bar dubra kana laqa burtukaana fakkaatu kulli shay'in min al-hilwa kan arabni jee kallalaalu kana imaamata kana kana godhaati yalee lallaalu kana ichi dhadhaabdee hoggiitun ichi aadaa Oromoo tana gajjettu Oromummaan tun samii garroobde moo dachii dhufte jee Araboonni hundaan ka konfiis ta'u akkas nama gootii bar ijoolleen manfoo'aa fi baankirraa jidduu jiraattota
sigale akka waa baradhaa kaasa isinis laalla diaspora ki yarifata biyarifatu jirtani harifata eegaan hangana isiniin jee booda amma qaraa dubbii ustaad keenya ustaad Raayyaa abbaa macaa kanatti ci dabarra biyya teenyatti wanni jaanni beeyta oggi maymaa kan namni foon qaalluu nyaatee fi dubbataa jaan amma maysa san jijjiiree maaliin jee namni wallotti gufate ummanni walloo kun oromoo keessa ooliyaadha wallahi ummata kharaamaa wahii qabu wallu baanantun mee nama meeqaa walluma tuqee khasaare namni waan sinqii walloo tuqe afaanuma du'aa kana diddime yeroo hundaa afaanuma allayyaa kana deemaa meelaal digale so sun isiniif galaa jechuu keeyse isiniif sun barbaadu garuu ustaad Raayyaa wanni naan jalatti arke baga Los Angeles Californiaan akka Gaza taate waan takka xiqqoo waan ingiliniif jirana fakkaatti Los Angeles sun universitiin dura gabbaatee ummata maskiina Gazaati sagalee taatee arihamtee hidhamtee ijoollee haga ammaa hidhaa jirtu jira ijoolleen California sigale hanga Israa'el lola dhaabdutti hingallu jette sigale universitiin dura baate University California bakka amma gubachuu jirtu ta'uu kana ustaanni keenya ni beeka sigale mee yaadachiisaa jechuu yoggi isaan gartee juuza dhuganii asu taalanii waa katabantan waa yaadachiisaa goota kiyyaas jettee faarsuu mirga qabda goota kee kana kararratti itti fachaa deemuun garuu dirqamaa jechuudha akkuma faarsuu fi mirga qabdutti kararrattis itti fachaa deemuunis dirqamaa jechuudha sigale warri dhumuu jiru kun miskiina warri dhumuu jiru kun manni gubachuu jiru kun mana miskiinotaati malee mana warra nama fixeessanii miti warra gartee Hollywood keessa dhaabbatee komershaala waan Israa'eliin goonu je sigale hingoonu je dura waan jarri sun godhe laala dura waan jarri sun godhuu ture akkaataa isaan itti Gaazaa bira dhaabbachuu turan akkaataa isaan itti ummata Gaazaa san gargaaruu turan sigale seenaa san gartee seenaa san dubbisaati laalaa qoradhaati ustaada keenya ichi booda yoo qomattan gaariidha jechuudha shari'aa muslimaa keessa namni qawween qabne miskiinni siviiliyaan sigale haa gubatu hajuu hinjiru jechuudha takkaan dhageenya ani muslima ani sheekh Abu taati muslima bira kutee sheekh ayyo sigale saniifu wanni kana jaamtu jirtu wanni ati Gaazaadha sagalee ta'u jirtu Gaazaa ifiifu arra warri gartee khininatti buusu jiru warri nyaatatti buusu jiru Ameerikaadha sigale Ameerikaadha ati nama muslimaatiif rakkatta nama muslimaatiif da ummata jimmaa kana kasi cafaqu jiran kan irraa dhalatte san mee milishaa san sagalee ta'e gabbay si dhiira mee milishuma akkasitti gartee asaamino al-qalbil qudur je sheekutii teenya salphisu haadha teenya irra mana diigu abbaa keenya irra mana diigu sigale mee sanii gabbay sagalee ta'e si dhiira dhuguma muslimaa hadoodda maaltu Gaazaa fagoo san si geeyse ma sibira jirti bar ollaaqe yoo nama sagalee ta'uu baatte yoo muslimaaf sagalee taate yoo muslimaaf kan dhaabbattu taate sigale mee gaduma bay ummatuma jimmaa kan gibiraan gidirsaa jiru gurbaan keeysan keenya jetteem warri jaawarii fi inni kool dura dhaabbatan
lallabaa turtan baga gammaddan jetteetu isa bira dhaabbattee si gale mee gabbahiiti ummata naannoo Oromiyaa kaan dhiisi jimmuma bakka keessaa dhalatte mee kanaa sagalee ta'e Amerikaan silaa'uu gaasintu itu bakka Ameerika irratti muslimummaa agarsiifatta Ameerika irra muslimummaa agarsiifatta Ameerikaa jechuun is my country Amerikaan biyyitii si gale biyya gaafii keessa gaafachuu dandeenya biyya gaafa keessa teenyee gartee Gaazaa ajjeesuun Israa'el noo jennee si gale dura dhaabbannee mirga keenya falmachuu jirru mee ati jimma keessa teessu san keessa mirga kee falmadhu si gale ichitti ummata gibiraan gurbaan keessan gidirsaa jiru ummatuma jimma kan cafaqaa jiru kan manarra diigaa jiru viidiyoo manuti poosti goonu tan mee takka poosti godhi si dhiira mee takka poosti godhi dhugaa walitti himnee wajjiyaana malee akkanumatti gartee diddiba goota keenya adeeroo nutis goota hay cufti keenya goota sigale cufti keenya goota goonni goota caalen jiru ati share godhun goota kuni commenti godhun goota sigale gaafa isaanii dhuftee bisa addunyaatiif artistoota wajji deddeeme saaset qabsaa'e yeroo tukkas gaafata amma yeroon miidiyaa gaafatti miidiyaadhaan qabsaa'u jirra jechuun goonni kanuma sigale saniifu wal kabajuun sirriidha sirri 100% afaan kabajaatiin osoon arraban ta'in osoon gartee isaan wanna jechuun ta'in sigale bar raayya abbaa macaa nama maalla inni walloo hasirra gale eeysa jira jaanii kadhatanii daddabanii sigale kanaatu amma Los Angeles gubat Los Angeles kan haata Los Angeles marre haata hay tiru waan Los Angeles keessa dalagamu jiru shaytaanni dalagamu jira yes khairini dalagamu jirti ilmaan muslimaa meeqaatu gocha keessa gubateer sigale dhisi waa'ee Los Angeles waan guddoodha waan addunyaati Ameerikaan teekar godhu dandeessi rakkoo isi mee ati ummatuma muslimaa kana biyyi fitu jiru mee kanumaa sagalee ta'e ati siitu sheekha dhugaati siitu ustaada haqaati siitu dhiira dhugaati sigale mee isuma kanaaf warruma saniif sagalee ta'e ani gaafas wallahi billah asirratti sida waddaa jechuudha gaafa ati gabbaatee viidiyoo takka du'atan mana diidan kana dhaaba sigale gaafa ati jette sigale hay bar yaa obboleeyso ilaal ana mayonin astaaye Ameerikaan gaan fedhe arrabse mirgaan qaba biyya mirga qabdu keessatti yoo duuteefillee mirga qabdaa jechuudha teetiifuu mirgan qabdu mee mirga namaa kamii fal mee mirga nama mirga ifii falmeetu mirga namaa falmaa asaaminoon viidiyoo nu bira jiraami asaaminoon ummata muslimaa sheekotiisan ka huccuurraa yaasi jaabar viidiyoo irratti huccuur gabbaatee balaaleffatte haati teenya dheengadde ilmaan kana eeysaan geeysaa mee ilmaan kana wajji eeysaan dhaqaa mana narra diiganii gabbaatee viidiyoo san poosti goote sigale gabbaatee poosti goote san sigale goota keenya goota jechuun bar nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha bar maaliif dabarseen kennineef hay bilisummaan badhaadhinni dhugaa gandarraa manarraa eegalaa bar badhaasa gurbaan keessa manatti isinii fide kana maan mormine ati maqaan ati qabdu ganda keenya dhalattee kana ati fixaa jirtu ganda keetirraa eegaltee dhaabburraa jettee maan mormine yoo dhugaa ustaada dhugaa taate Los Angeles maaltu sigale saniifu waan inu banneesinu warri asirraa
warri miidiyaa kun yoon an dogoggores na dhaabuu danda'u qabdan. Wannummaan hayyoota balleeyse. Wannummaan hoogganoota Oromoo balleeyse. Sigalee homachuu dhabuudha. Cinaacha dadhabaa isaanii sirreeffadhu jechuun dadhabuudha. Sigalee rakkoon teenya guddoon sigalee rakkoon teenya guddoon bakkitti nu qabde bakkitti gartee nu rakkifte cinaacha dadhabaa hayyoonni keenya qabu walitti himuu dadhabuudha. Sigalee saniifuu hay osoon taanii boonyu taanirra gartee nu fidee wanna nu godhee jechuudha. So saniifuu ani dhugarraa if duuban deebu. Dhugarraa if duuban deebu. Sigalee gaafa namni tokko sirrii jiru sirrii jirtaan jaala. Gaafa namni tokko immoo gartee bahar gama taa'ee bahar gamanatti qabsaa'aa if godhuu barbaadu osoon bahara bira. Ana immoo osoon rakkoon Minisootaa jirtu yooniin Itoophiyaa balaaleeffadhe anaan maraata. Sigalee osoon rakkoon Jimma gandee inni itti dhalate namni boohaa jiru muslimni boohaa jiru. Sigalee manguddoon milishaan garafamaa jirtu. Jaarsa ciisee najjeesaa asiin ka'u najjeesaa juun garre. Namni jiruu jibbee. Sigalee osoon sun jiru sanii sagalee ta'uu dhiifte afaan kee dubbatu khasi dhalee si guddisi khasi qaraasisee sadarkaa saniin si ga'e osoon sanii sagalee ta'uu jirtuuti gaazaafiin sagalee ta'a adeero kanla wanni kana gurra nama waa beeku gurran seentu yoo kanaan dhiibdee nannayite irra gurra kana na seenti jechuudha. Saniifu ustaada keenya suutuma deema suuta jadda dura ati kan goota jaamteef Oromoof lolteemi akkasiimi akkasisiin jedhan Oromoof loltee Oromoof dhaabbatteemi hayye Oromoo dhumu jirtu Oromoo piipiin gibiraan gidirsaa jirtu qaaleensa jireenyaatiin dhukkee godhaa jirtu milishaan gartee mana kee duubatti cafaa jiru saniif sagalee gaafa taate wallaahi billaahi ati dhugumaan gootaa jechuudha. Tanaasumatti hin dhaaba yoo inni gaddeebi'e ganaa wal dhiisuun hin jirtu jechuudha. Nuti Ameerikaan biyya teenya gartee so saniifu tanaasuma dhaabeetiin dubbii Jawaar Mohaammed deebi'aa jechuudha. Dubbii Jawaar Mohaammed hayyoonni keenya waan takka hubachuu qabdanii jechuudha. Yeroon amma keessa jiru yeroo murteessaa keessa jirra jechuudha. Yeroo wal dura dhaabbatan keessa jiru jechuudha. Yeroo wajjiin dhaabbanne qaamaan qalbiin qabeenyaan bineensa kana dura dhaabbannu keessa